Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kan guraandhala 10 bara 2016 dhiyaatee jira. Qophii har'aa keessatti tibbanaa fi mala jireenyaa qabnaa, tibbanaa fi mala jireenyaa kanneen qopheessanii isin eegaa jiru. Ani immoo oduu har'aa kan isinitti mudhaabasaa waqti jiraati oduutti dhiyaadha. Irra deebinee akka mooltaniin jedha oduu isaati kanaaf qabnu isin dhageessisa. Godina Gujii aanaa Goorodoolaa magaalaa Saransiriitti hiriirri mormii guyyaarraa gaggeeffame. Mormii guddaa har'aa roobii guraandhala 10 bara 2016 gaggeeffame irratti uummata hedduu akka hirmaateef sagalee isaa akka dhageessise beekameera. Magaalaa Bulee Horaatti immoo fi naannoo ishiitti namoota kanaan dura hiriira Bulee Horaa fi naannoo sanarratti ba'an 71 adda baafachuudhaan humnoota tikaa barbaada akka jiran beekameera. Namoota 71 barbaadaman keessaa har'a ganama humnooti tikaa mootummaa wayyaanee namoota 2 jechuun Utaraa Baallii fi Badheessaa Daannisaa namoota jedhaman qabanii akka ukkaamsanii deeman beekameera. Haaluma wal fakkaatuun diddaan Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun naannoo jalduuttis jabaatee akka jiru beekameera. Yeroo ammaa kana mootummaa fi bakka bu'oonni mootummaa namoota shakkan adamsanii hidhaatti jiru barattootaaf dargaggootas ari'achaa fi barbaada akka jiran beekameera. Haa ta'uutii dargaggoonni aanaa jalduu keessa jiran diddaa isaaniitti fufuudhaan guraandhala 9 bara 2016 keessumaa daandii gara Giinciirraa gara jalduu geessu cufuudhaan konkolaatota waraanaa mootummaa wayyaanee akka danqan beekameera. Humnooti tikaa fi mootummaa akkasumas poolisii fi bulchitoonni wal ta'uudhaan yeroo ammaa magaalaa Giincii, Amboo, Kaachisii akkasumas jalduu keessaa uummata shakkan hidhuu fi iraarsuutti akka jiran beekameera. Dargaggoonni garuu diddaa isaaniitti fufuudhaan haga bilisummaatti hidhaanis duubatti nun deebisu jechuudhaan waraqata raabsaa akka jiran odeeffannoon achirraa nu ga'ee hubachiiseera. Gama kaaniin diddaa fi fincillitti fufuudhaan yeroo ammaa kana midhaan gara magaalaa fi magaalota gurguddaatti dhiyaachaa akka hin jirre beekameera. Daldaltoonnis midhaan dhiyeessuu kan didan waraanna gaazii fi agaaziin karaatti dhaabbatanii waan daldaltoota saamaa jiraniif ta'uun beekameera. Daldaltoonni kan saamaman immoo qabeenya kana yeroo gurgurtan haaromsitanii gibira kaffalaa hin jirtan sababa jedhuun akka ta'e beekameera. Agaazii fi waraanni wayita gochaa kana raawwatanitti daldaltoonni immoo otoo lammiin keenya dhumaa jiru gibira mootummaaf hin kaffallu jechuudhaan haaromsuu akka dhiisanii fi yeroo ammaa magaalota gurguddaa keessatti gatiin midhaanii hedduu qaala'ee akka jiru beekameera. Kun diddaa fi qoqqobbii midhaan ofii qeexxambifachuu fi lagannaa gaggeessuu keessaa qaama tokko akka ta'e daldaltoonni ibsaniiru. Ijipti sagantaa hidhata humnoota Afrikaa Bahaa wajjin qabdu dhaabuu ishii Itoophiyaa hedduu aarsee jira. Ijipti hidhata biyyoota Afrikaa Bahaa waliin qabdu kan dhaabde biyyoonni miseensa ta'an laga Abbayyaa irratti piroojeektota madda humnaa elektirikaa jalqabuuf karoorfataniiru sababa jedhuuni. Sababa kanaan Kaayiroon karoora biyyoonni miseensa ta'an walii mallatteessan irratti mallatteessuu dhiiftee jirti. Biyyoonni Afrikaa Bahaa garuu Kaayiroon mallatteessuu dhiiftu sagantaan kun hojiirra oola jechuudhaan dhaadachuutti jiran. Ijipti gama ishiitiin sagantaa kana hin fudhadhu jettee akka jirtu beekameera. Biyyoota Afrikaa Bahaa sagantaa hidhata humna Afrikaa Bahaa kana keessa jiran yookaan miseensa ta'an Itoophiyaa, Burundii, Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo, Ijipt, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan, Taanzaaniyaa, Liibiyaa fi Ugaandaadha. Balaan konkolaataa aanaa Gololchaa iddoo Ciniinaa jedhamutti mudate lubbuu namoota 18 akka galaafate beekameera. Balaa suukanneessaa guraandhala 9 bara 2016 galgala mudate kanaan namoota lubbuun isaanii darbe biraanis kanneen madaa'an hedduu akka ta'e beekameera. Namooti balaa kanaan madaa'an hospitaala Adaamaatti wal'aanamaa akka jiran hubatameera. Konkolaataan sun namoota 49 yaabbachiisee imalaa ture. Humni konkolaachisaa sanaa garuu namoota 28 qofaa yaabbachiisuu qaba ture. Garuu humnaa ol namoota 49 ol yaabbachiisee Gololchaarraa gara Colleetti otoo imalaa jiru qilee meetira 300 ol gad fagaatu keessa bu'uudhaan namooti 18 battalatti akka du'anii fi hedduun immoo akka madaa'an beekameera. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura.
qophii tibbanaa. Haala qabsoon Oromoo amma itti jiru addatti immoo hoogganummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa deemaa jiru irratti adda bilisummaa Oromoo karaa damee dantaa alaasaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiru waliin marii taasiseera. Sanbata darbee gaafa amajjii 6 bara 2016 Washington DC irratti. Kanarratti xiyyeeffata qophiin tibbanaa keenya har'aa dhaggeeffattoota keenya. Achirratti marii godhame irratti namoota adda addaa dubbisneerra har'a kan dhiyeessinu kutaa tokkoffaasaati. Haasaatiin kan banan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadha. Itti aanee immoo Profeesar Dr. Muhammad Hassan kan isaanii lamaan gabaabsinee sin dhageessifnaa maarreen xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya. Bakkee tokko gaggabaatee kaasuu barbaadaa yeroo keessatti tokkoffaa waa'ee bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromoo karaa dheeraa ta'ee kunoo amma akka yeeni abdii uummata Oromoo akkasumas illee walumaa galaa firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo ture. Qabsoon kun akkaataatti lafaa ta'ee darabee walharkaa fuutee irratti wareegamee addahee karaa irra deeme qabaa karaatti deeme qabaa waan lafa kaawwate qabaa ammallee waan lafa kaawwate kana ta'uudhaa fi kallattiisaa galiisaatti gahuudhaaf biyya isaa irratti abbaa biyyummaa fi olaantummaan olaanaa Oromiyaa irratti fi bilisummaadhaa harka galfachuu akka ta'ee fi galiisa gahuu qabu kan ta'uu ibsuun barbaada. Kana kan hin jirtuufi yeroo amma beeyyee fi bakka amma beeyyee kanarratti daandii qabsootu irra deemee dhufee fi wareegamatti bade kana agarsiisaa fi daandiisaa akka biraatti dhiyeessuu fi akka biraatti deemuu bakkeetti bakka adda addaatti fi humnoota adda addaa ammallee nu biraa hafuu hin dandeenye dhihaataa waan jiru kuni uummata Oromootiif isaa ta'uu qaba. Kanatti qabatee haala amma yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa keessa jiruu fi irratti immoo dargaggooti Oromoo akkasumas uummati Oromoo qabatee deemaa jiru waan fincila gabrummaa gabaatee dhufuun barbaada. Fincila gabrummaa qaama qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee daandii irra deemee dhufe qaba. Waggaa 10 darban kana keessatti obboota deebi'ee yoo walii agarsiisne qabsoo kanarratti wareegamanii kanneen akka Jaagamaa, Sadaanii, Alabaayyoo, Gabaa, Dirrimee, Jifaan lakkoofsi isaanii guddaadha. Kanneen qabsoo kanarratti dhufan daandii amma adumaan ol irratti tuttuqe kana qabatanii dhufan. Fincila diddaa gabrummaa jedhanii. Kuni kanneen haala ulfaataa keessatti lubbuu isaanii olaanaa kennan qalbii guutuu uummata Oromoo keessaan malle gaafa du'anii isaan irraa warri baandii kana fudhatanii reeffa isaanii irra sassaabatanii dirquu fi kakuu kennanii fi fincila gabrummaa kanatti dhufuuf irratti wareegama fudhatan. Isaan kunis kumaatamaan dirquu kana walii daddabachaa yeroo ammaa kana keessatti ala kanatti bakka adda addaa jiru waadaa waan itti kennan kanneen biyya keessa jiran wajjin akkasumas waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa gaarii jiran biyya keessatti immoo kumaatamaan kana lakkaa'aman dargaggoota Oromoo kanneen hojii dhabdeen jedhamee maqaan itti moggaafatee jiru barsiisota, barattoota, humnoodhaan lakkaa'aman yookiin yaada isaanii fi gubbaatti tuttuqe kanaa gadi qabsoo bilisummaa Oromoo mirga uummata Oromoo fi bilisummaa Oromoo bakkaan ta'uudhaan yeroo adda addaattii fi waltajjii adda addaa irratti minaafis furaatuuf ifa akka ta'u waadaa seenanii ta'atii gahan kanatu deemaa jira. Ibsa kanaan bifa adda addaatii fi aadannoo abdiisan yeroo adda addaa keessatti uummata Oromoo akka gammachuu isaatiin walumaa gala haala tajaajila jalaa akka wal qabatee akka ta'u sababoota inni adda warra kana waan ta'aniif kabajaan uummati Oromoo fi walumaa galatti murtoomtoonni ollaa Oromoo kun abdii isaanii
waan ta'eef kabaja harkaatiin mootaanaa jedhamee hubanna. sadarkaa addunyaatti illee uummata Oromoo fi haqataa gaafiidha sadarkaa olaanaa illee yaadee keessatti olkaasuu isaaniitiif immoo seenaa qabsoo uummatoota dhuunfaa fi agarsiisuu bilisummaa Oromoo isa olaanaa ta'uusaa agarsiisanii kanaaf yeroo tokko ol kaasanii akka kabajaa keessanitti waliin immoo haalli aantana Oromiyaa keessa jiru akkatti uummanni Oromoo islaam akkatti namni isa laalu jiree jiru. Waan yoggaa dheeraan tahin akka gaarii jijjiiree jiru. Uummanni tokko yogguu ifirratti cichi lafaa ka'ee naa gahe quufe ifadhe namaa gad ta'uu uffatame ture jedhee yogguu san ifatee lafaa ka'ee perception isaanii jijjiirama. Inni islaam namni dur tuffachuu ture namni tuffachuu ture akka namatti mataa ol qabachuu danda'a jechuudha. Har'a nuti addayyuu jiraannee mataa ol qabachuu dandeenya ijoollee keenya ta'uu haalli har'a biyya keessa deemu nama boonsaa warra mataan gabroome malee namni Oromoo tahee namni gaarii Oromoo yaadu ollaan Oromoo uummanni biyya Itoophiyaa keessa jiru yogguu namni lafaa ka'ee qawwee malee harka qullaan odoon dhagaan darban qawwee dura dhaabbatan namni kanan faarsine na rakkisa akkamitti kana taati jedhee. Ji'a sadeen dabre kana keessa namni Oromoo tahee keessaahuu fa'aalee jiru hirriiba quufu jiranatti fakkaata.
Kanaaf guyyaa tokko eega dubbiin kun kaatu yeroo dhaarratee odoon tenshin irra hin jiraatin rafeen beeku. Hirribaa hin quufne. Akkuma uummata keenya gammachiisatti haalli deemu kun akkuma mataa ol qabannee boonnee namnillee warri dubbatu kararratti amma yogguu argan fuula gaariin si ilaalanii beekta. Qabsoo waan isin fiddu. San qofaa miti awwanni na gammachiisu har'aan kana warri biyya geggeessu tararii isaan keessa bulan yookiin akka yaada galgaluu tararii kun is wonderful tararaa isaan godhu uummata keenya namni yoggaadii shan nama tararaayizi godhe amma yeroo gabaaballeessaaf yoo tararaayizi ta'an tarariin maal fakkaataa yogguu argan ilmi namaa kun badhaabee ta'anii irraanfata gaafa dur darbiin bombii isaanirratti reen godhuu turte tararii jara bulan har'a garagalanii isaanumaatu uummata keenya uummata biraatis tararaayizi godhuu jira yoo haalli kanaan deeme guyyaa tarariin kun nightmare isaanitti ta'u akka dhufu daawwatumaa hin qabu ammoo kan matatti qabachuun barbaachisu qabsoomaan kana deemaa jirtu kana balleessuuf waa akka illee kan hin goone hin qabaatan hin jiraattu kan namata qabatta maaliif balleessuu barbaadan biyya san yeroo dheeraaf bulchina jedhanii pilaana godhanii jira kan uummanni biraatu yookaan dhibbaa ol bulche nuti isaanirra beeynaa isaanirra organization qabnaa modern technology isaanirra use goonaa yeroo dheeraa bulchina jedhanii biyya san bulchuuf resource oromiyaa qabatan malee Itoophiyaa bulchuu hin danda'an. Abjuu isaan qaban yeroo dheeraaf ni bulchina guyyaan ijoolleen tun akka abjuu taatu godhu jiran bulchuu isaanii kana. Kanaa jecha karaa danda'an karaa qawweetiin nama walafaan garagalchuu nama bituun nama keenya laaffisanii namni diigamee akka bakka duratti sanitti deedha kana kan barbaadu. Yoo qawween danda'a karaa qawweetiinis karaa nama diiguunis karaa cufaanuu galgalaa ganama hirrafanii jiranii kana mata qabachuu nama barbaachisa. Haalimma jiru kun akkatti fuufu namni Oromoo diffeendi godhu jiru Oromoo malee Oromoon kana mata qabachuu nama biraa dhufee nu gargaara hin jiru wanni kasiisu hin jiru. Kana muratanii yogguu namaa galte uummanni keenya capacity peaceful resistance qabaachaa armed resistance lechuu bakka takka oofuu hin qabu. Seenaa Itoophiyaa keessatti yoo fokkosii qabaachuu baate it's just nothing. You are nothing. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Dhageeffatoota keenya keessummaa magaalaa Chicaagoo biyya Ameerikaa irraa isinii qabaa keessummaan keenya kaadhaa warra wanti saba isaaniitti dhaga'ameeti ala kanatti tattaaffii adda addaa godhan keessaa tokko armaan durallee intarvii gooneerraa mee warra sin beennee fi barsiisii achiin booda gaaffii deebiseenna. Ayya bareeda keessumaallee miti akkuma jette asiin durallee dhufee jira. Ani seenaa godaanaa Duulaa Jijjimooti as jiraachuun magaalaa naannoo Chicagooti. Mee adda wanti si afeerree fi warra amma wanti sabaa kun quuqeenii itti dhagayameeti waan saba isaa ala kanatti sosochoo keessaa tokko atillee mee waan ala dalagamu kana oduun seenne waan amma hiriira biyya deemaaru waan godhamaaru kana akkami ilaaltaa uummanni ala jiru kun ammoo maalirraa baratee waa isaan biyya dalagu kana itti fayyadamuu danda'a jettee bikkita? Hiriirri biyya deemaa jiru kun akkuma Oromoo hedduu kan biyya alaa jiru keessaan illee natti dhagahamee yaada adda addaatiin haasaa qofa otoo hin ta'in dalagaa irratti deebisuu qabnaa xiyyeeffannaa kenna akkuma namoota hedduun godhaa jiran karaan haala ta'uu danda'uun fookasii keenya jijjiirree yookiin ammoo adeemsa keenya jijjiirreetiin waa hedduu dalagu jirra. Namni keenya kan ala jiru warri biyya keessaa dargaggoon akkasumas jiraatammaan Oromoo cuftinuu
hangaruu yoo fiitiin kafalu jiranii oromummaa isaatiif mirga isaaniitiif dubbataa jiranii nuti ammoo bakka mirga qabnutti bakka qabeenya qabnutti bakka beekumsa qabnutti ammoo hangami gulaaluu qabnaa hangami warra kan wajjin dhaabbachuu qabnaa hamilee jiraatiif qobatoon ta'ini teennaafillee hundeen keenya boru achi hundeen ilmaan keenya boru achi inni waan abdannuu fi saniin alallee akka nama tokkoo akka uumama nama tokkooti yoo ta'e namni akkanatti miidhamu guyyaa adiin daa'imni yoo jaarsi du'ee yoo jedhu Oromoo fi kon ofiitii dhiisii kan ambaatiif illee dubbatuuni namummaa namatti dhagahama akkasitti waan dalaguutti jira anillee akkuma nama kaawwanii adda adda irratti dalaguu jira kaalii. Hedduu bareeda. Dhiyoo tana Facebook irratti House Office Building 020116 seenaa jamjamo United to End Genocide jedha. Genocide deemara yookaan immoo sanyii duguuggattu deemara biyya keessatti maal gootaniiti ammoo waan kana dhaabuu dandeetta? Kan Facebook irra post godhee jedhe sanatii wayiitu jira kaachi warra laabiyeestii adda addaatiin organization very powerful ta'anii qophaa'ee jira. Kaayyoon jira to end genocide Oromoo yookiin Itoophiyaa yookiin saba tokko ta'uun akkuma jiru waliigalatti kanarratti xiyyeeffatanii jiranii. Samatiin an dhaqeef actually kan Oromoon xiyyeeffanne Sudaanii fi biyyoota adda addaa Afrikaa keessatti East Africa, Central Africa keessatti xiyyeeffatee jedhee carraa kanatti fayyadameetiin saboonni hedduu namoonni hedduu waa'ee Oromoo waan hin beeknee fi kanarratti dubbachuuf hin dhaqee. Keessumoonni samatii kanarra jiran kan akka Ambassador Samantha Power fi Obama Mary Jane Makaisi, she is the national security warra kanniin irratti argama very powerful individual da nama kara balamaatu jira namoota kanniin walitti dhayaa carraa kana fayyadameetiin rakkoo Oromoo kana kan beekuu fi maalirra jirtanii maal dadhiftanii ka jedhu gaafiin kiyya kan beekneef ammoo kun hin jira kanaafiyyuu eega Sudaaniin dubbannee eega biyyoota adda addaa dubbanne biyya Itoophiyaa irraallee dubbachuu qabnaa ka jedhuu fi sameessa irratti achumatti hirmaadhee jedhe. Kan suuraa nati agartee ka haawusee ammoo haawusii elected officialii representative wajjinillee akkasumas senataroota warra isteet adda addaa wajjinillee beellama qabaa ture. So jara lamaan hedduu waan deemaa turee fi baajiin suni is official business yani just beellama adda addaa qabaattee siiksanii jiran akka transport jara hedduu lamaan taatuu fi sammaxxansee jira jedhee haali. Maal achi keessatti gaafa dhattee waa Oromoo kana dubbattu maal dubbattee maaf dubbattalle maal godhi jettaani isaanis maal jedhan? Kan dubbadhee maal fakkaataa alii nuti ka biyya alaa jiru yeroo baay'ee haati qaatullee hiriira baanaa abdii guddaan baha namni achi baanee iyyineen hin galla garuu responsiin isaa bareedaa miti kanaafuu adeemsa keenya jijjiiramuu qabaa adeemsa keenya in a basic level grassroots level one individual personal levelity deebi'eetiin personally warroota dhimma kana ilaallatu dubbisuu qabna akka community akka jiraattota magaalaa yookiin state saniitti dubbisuu qabaa kan jedhuu fi ilaalchan irraatti dubbiseen jedhe warra kana. Hanga dubbisee ammoo waan hedduu waan bareedaa haasofnee waliin jenne bulchitoonni garigariin waa'ee dhimma Oromoo kana quba qabu. Garuu dhimma Oromoo kana kadhageettii oggee jedhee keessattuu urgaa Arab Spring bara 2011 irraa jalqabee biyyoonni hedduun akkuma beektu namni dammaqee mootummaa dikteera hoggaa 20 bulchee kanneen ofirraa buusee jedhe erga sanii biyyoonni akka Middle East fi North Africa tunniin baay'een jara nagaa dhabdee jirti. Arab Springiin dimokiraasiitti translate hin taane. Kanaafiyyuu Itoophiyaa fudhatanii warri Ameerikaa kun keessattuu akkasuma Europe maanguddanu national security yookiin just security versus security stability harka tokkoon ta'ee gara kaan ammoo human right issuetu jira. Kara human right issue fi Oromoon hoo jiraatu kara kaan ammoo stability mootummaan Ameerikaa keessattuu mootummaa ani keessa jiraadhu kan jarri ilaalanii yoo mootummaa kana dhiibnee jennee yoo mootummaa kana guddisnee jennee yoo mootummaan kun garagale mootummaa akkamitti dhufaa biyya akkamitti ijaaramuuf deemaa humna akkasii hin qabna kara biraatiin immoo akkuma beektu ollaa kennaa
gosoonni adda addaa akka shabaab jiru ka mootummaan Ameerikaa hin feene yookiin ammoo terroristii listii keessa galchee jiru. Mootummaan Itoophiyaa kan ambaan jedhu biyya East Africa kan akka qabatee deemu anti-terrorist law baasaniitiin nutu biyya East Africa hornii kana nagahaan jiraachisaa jira. Kanaafuu nu hojii dalaguu qabanii sabni akka Oromoo kunniin kaayyoon jira mirga dimokiraasii otoo hin ta'in mirga amantii adda addaa superior godhaniitii fi kanaaf jeeqama kaasaa jiran malee ilma mirga namaatii miti jedheetiin dogongorsiisee jedha. So kaayyoon kiyya warroon nan wajjin dalagaa jirullee issuun keenya Oromoon gaanfa Afrikaa irratti yoo nagaan argatini security fi stability East Africa illee nagaa kan argamne akka argachaa jiran kana ifatti godhuudha. Wanti an godhe illee dargaggeessi Oromoo akka karaa san hedduu jiru. Amma sigalee wanti jiruu hin qabanii lafarraa fudhataa jiranii mirga duruyyuu dhabanii jiranii amma achi wanti jarri dhaban waan hin jirree fi du'uuf qophaa'aa jiranii. Du'anii jiranillee nutillee warri ala jirru ilmaan du'aa jiru tana argaa jirra. Wanti jarri nurraa barbaaddu waan xiqqoodha. Qawwee nurraa barbaaddi nutillee qawwee kennuu fi akka itti ijaaramaa jirru akka itti yaadaa jirru kana ifa godhee sigalee isin ka barbaadan nagaa biyyaanii gaanfa Afrikaa irratti akkasumas securityidhaan jedheen nutillee san barbaadna. Garuu yoo kana nu dhagahuu diddanii adeemsi keenya jijjiiramaarra akka jedhu just rally public media osoo hin ta'in just lower level one-on-one warra dhimma kana ilaalu ofiis kana ilaaluun akka kana warra isaaniitiif ifa godhanii warra kunillee ammoo mootummaa State Department akka ifa godheetiin achirratti haasa'uun akka dirqama ta'e warra kanaaf ibsee ture. Waa'ee Baqqalaa Garbaallee kaaftee turte maaltu jira wanti Baqqalee Garbaa? Wanti Baqqalee Garbaa amma fakkeenyaaf Oktoobara deebi'ee jira xiqqoo senatoroota ofiisa jalaa warreen arge keessaa tokko senator Dick Durbin jedhama. Senator Durbin one of the highest ranking Democratidha. He is from Illinois. So ofiisa isaa wajjin waa'ee Oromoo dalagaa jira jechuudha ammatti yeroo kanatti. Ofiisni isaa kuni 2014 2014 irratti zone 9 ijoollee hiikamsiistee warra godhe keessaa tokko ofiisni isaa. So amma maal godhaa jirra karaa tokkoon Amnesty International Human Rights Watch Senator Ribra waan akka resolution irra dalagaa jiranii hopefully dhufaa jennee eegaa jirra sunillee. Karaa kaaniin ammoo dhimmi Baqqalee Garbaa dhimmi hidhamtoota keessattuu kan akka nama Baqqalee Garbaaf kan akka looyartoota kunniin dhimma hatattamaan mala argachuu qabu maatii isaanii hayyamanii jiranii garuu looyara argataniitiin maaliif akka hidhamee sadhisee beellamaan akka hin deebine mootummaa Itoophiyaa beellamuma gaafataa turbaan yeroo warri jaajii bira dhaqanii akka kanan taane personally gaafannee jenne kan ta'e ka amma ta'ee jiru qabatamaan ka beeku ofiisni jalaa inkurii obbo Baqqalaa irratti addatti kan Oromoo protest addatti bananiitiin irra dalagu jirani haa ta'u malee processin sun dheeraadhaan jettee they working on it so that's very good thing at least back and forth as of now Girma Birruu kana ambassador Itoophiyaa kan hinkisii jiru ofiisa warraa wajjin walitti hidhata qabu so we abdii kiyyaa jirutti we will hear something maal jedhanii mootummaan ammoo maal deebisee akka jedhu jennee abdii qaba sadharratti yaalii. Seenaa jamjamoo deebinee guyyaa biraa bal'inaan haasofnaa waan dalagamaa jiruu fi deebii dhufu kana seenaan magaalaa Chicaagoo biyya Ameerikaa keessaa waa'ee Oromoo irratti dhagayameeti yeroo baay'ee waa Oromoo kanarratti daladuu nama intala Oromoo takka baratte jabduu takka waan taateef itti deebineeti waan deemaa jiru kana deebinee qorannaa hedduu ulfaadhu yeroo kan keetiif sinyaa seena. Galatoomii Aliyyi hedduu galatoomii jedha namoota kaawwaniis kan dhaamee jedhu alaatan fudhadheetiin wanti dalagamuu danda'u hedduutu jira. Dalaguu rakkoo kennaa dhimma biraatii walitti hidhuun dirqama ta'a. Akka sabni biraallee issuun kun Oromoo saba tokkorratti nafu akka biyyatti jeequu dubbachuu qabna ifa ta'uu qaba. Haasaan keenya immoo haasaa qofa otoo hin ta'in dalagaa irratti deebi'uu qaba. Warroota beekumsa qaban hedduun qabna. Mootummaa Itoophiyaa warroota mootummaallee yoo hafe individual illee ammoo koortii adda addaatitti dhiyeessuu mirga qabna, beekumsa qabna, dandeettii qabna. Namoota dhageeffatan marayyuu akkasumas ka biyya keessa jiranillee
qaamaanis warra jiraachuus dhabnus yaadaanis hawwiidhaan warra bira jirraa godhu jirraa carraa kennaa kenniteef galatoomii warra kanarratti miidhamaa jiranii fi rabbi haa kaffaluuf hin jedha galatoom kaalii.